Qananiituu biyyaa haadha uummata guddaa. Caayaa saba bal'aa mallattoon shiyoodaa. Magariisa biyyaa waggaarraa waggaatti. Miidhagduu bareedduu dureetti sooretti. Oromiyaa lalistuu hunda biqilchitu. Biyyee magarsiituu jiituu boonaaf gannaa. Qabeenya uumaatiin badhaate qabna. Ka addunyaaf fakkiituu maseera gadaa. Heeraaf seera gaarii sirnaan gafa hundaa. Kan nuti ittiin bullu seera abbaa gadaa. Nuti Oromoon afaan keenya mi'aawaa, seenaan keenya boonsaa, aadaan keenya bareedaadha. Bonna malee keenyumatu keenya kan ittiin nu beekan aadaa gadaa keenya. Ittiin bonna malee keenyumatu keenya kan ittiin nu beekan aadaa gadaa keenya. Obna mataasisa nama hin kaaneessu afaan Oromtichaa dur ittiin himame isa seerri gadaa ittiin nutumame isa horteen keenya darni walii dhaame isa abbaan alangaa seerri ittiin lallaabe isa Oromummaa walitti nuu qabe isa malagaanuu balleessuu danda'amame isa mootiin biyyaa ittiin dinagdeeche isa abbaan bokkuu ittiin nu qajeelche isa abbaan gadaa ittiin biyya bulche. Guyyaa har'aatti seera Oromoo keessatti ayyaanni akkamittiin lakkaawamaa guyyaan akkamittiin lakkaawamaa uumaan lakkoofsa kanaas uumaan ittiin ayyaana lakkaa'aniif guyyaa lakkaa'an kun maal akka ta'e utuu nu garsiifte waan naan jedhaniifin waanuma sanarraa gaggabaabsee waa tokko tokko isinitti mul'isuu mokkora. Of beekuu jechuun namni of hin beekne ormas hin beeku, firas hin beeku, diinas waliin beeku. Kanaafiyyuu of beekuu jechuun Oromummaa yennaa jennu abaluu Oromummaa qaba jechaan of beeka jechaan. Of beeka jechaan immoo aadaa isaas, seenaa isaas, afaan isaas, biyya isaas, xinnaa guddaa, safuu isaas, ayyaana isaas, jiruu isaas, jireenya isaas beeka jechaadha. Kanaafin waan sanarraati wanni kun Oromoon afaanumaan jedhamoo eessaa bahee wanni akkanaa kun eessaa bahee isa jedhurraan waan tokko tokko sin agarsiisuu barbaada. Seera keessas jira, aadaa keessas jira, eebba keessas jira. Oromoon uumee walaabuu baate hoggaa jedhu maal jechuudha? Maal jechuudha? Laftummaan Oromtittiin baate, Oromummaan baate, Oromoon bahe walaabuu jedha. Kanaafiyyuu wanni dura baruun barbaachisu walaabuu jechaan maal jechuudha isa jedhu. Kanaafi anis kanan isinii calqabu walaabuu jechaan maal jechaadha isa jedhuun. Uumee walaabuu baate jechaan laga baay'ee sana keessaa baatee jechaan miti. Isa kanaan akka addaan baafattanii sin agarsiisuun barbaada. Walaabuu jechaan utuu lagin hin uumamin, utuu namni hin uumamin, utuu laftin uumamin, utuu aduun hin uumamin, utuu urjiin hin uumamin, utuu homtuu hin uumamin dura akka Oromoon dhugeeffatutti walaabutu jira. Walaabutu
dura waaqa tokkicha malee homtuun jiru. Walaabu kun maali yoo jedhanii walaabu bishaan ganamaa. Walaabu bishaan ganamaati. Bishaan ganamaa kuni waan akkanaaf fakkaata. Gaafa sana samiin isin asii ol argitan kun hin jiru. Dachiin isin irra adeemtan kun hin jiru. Bishaantu jira. Bishaan inni gararraa kuni bishaan gubbaa jedhama. Bishaan inni gajjallaa kuni bishaan goodaa jedhama. Walitti bishaan gubbaa bishaan goodaa kuni walaabu jedhama. Walaabu jechaan bishaan uumama dura ture jechaan. Waaqayyo gaafa uumuu jalqabu bishaan kana bakka isa gubbaa bakka sadiitti baase. Tokko, lama, sadii bakka sadiitti baase. Bishaan goodaa kana bakka lamatti baase. Walitti meeqa? Kanaanii yaayya shanan jedhe. Yaayya shanan. Yaayya shanan jechuun yayyaba shanan jechuun. Yayyaba shanan. Akka Oromootti seerri uumamaa wanni hundumtuu bakka shanitti addaan baate. Yayyaba shanan kana eega addaan baaseen booda waan as keessa jiru kana inni gubbaa kuni inni tokko silas isinitti meera kunis bishaan jedhe amma bakka sadiitti addaan baase. Wanni inni addaan baase kuni nanna waaqaa keessatti waan asii ol argitan urjiiniif jiinii fi aduunii fi wanni qaama waaqaa isinitti samii yookiin qoolloo keessatti argitan hundumti isaa walitti deebi'ee waan qoolloo keessatti uumame ta'a. Lammaffaanii qoolloodhuma isin asii ol argitan kan. Sadaffaanii bishaan qoolloo kanatti galuudha bokkaa ta'ee kan roobe. Kana sadan jecha. Inni gajjallaa kun immoo tokko lafa gogaa. Lammaffaan immoo bishaan. Kanaafiyyuu kun lamaanii fi kun sadan walitti deebi'ee shan ta'ee kan ittiin uumamni yayyabamee yaayyaa shanan ta'e. Oromoon yayyaba uumamaa kana gula bu'ee akka aadaa isaatti yoggaa mana ijaaru manni inni ijaaru naannoo ijaaru. Naannoon kuni balballi isaa gara ila aduu karaa aduun baatutti banama. Manni kun deebi'ee bakka lamatti addaan baha. Manni inni tokko akkuma sila isinitti gubbaa sanatti agarsiisee kun bakka sadiitti addaan baha. Bakki kuni bakka ijoolleen durbaa hin heerumin bultuudha. Bakki kuni bakka dhirsaa fi niitiin bulan boroo jedhama. Bakki kuni bakka ijoolleen dhiiraa hin fuudhin bultuudha. Bakka sadiitti addaan baha. Manni inni kun immoo asitti bakka lamatti addaan baha. Inni kuni gorroo duuba yookiin badaa lafa keessummaan teessuudha. Bakkeen kun immoo gola lafatti waatti bilcheeffatanii. Yoos amma kunis tokko lama
tokko lama sadii tokko lama akka asii argitan seera uumamaatiin manayyuu ijaara Oromoon. Yoo kana bira darbitanii akkitti Oromoon har'a qubatee gadaan nuyi gadaa shanan jennu kun qubtuma gadaa Oromoo shananii kan nuyi jennu kun biyyi Oromoo akkuma isin argitan innuu naannoo fakkaata. Lafa keenya kana Oromiyaa Rift Valley yookiin ka riphaa lafa isatu bakka namatti cabsa isi warri baratan hin beektu kan. Gamni kuni karaa aduun baatu, gamanni karaa aduun seentuun. Kanaaf iyyuu Oromoo addana jiru kana warra gubbana jiruuni raayyaa aseebu jedha. Warra kana taalee jiruuni macaa tuulama jedha. Warra kanaa gadi jiruuni sabboo goona jedha. Yoo kan asii kana ilaaltanii inni kun siikoo mando jedha. Isa kanaan immoo ituu humbanna jedha. Inniyyuu tokko lama sadii asii tokko lama yayyabuma ganamaatiin qubate. Warri aadaa qabu akkanatti tolfate warra akka keenya har'a babbade kanatu hin ta'in. Kanaaf iyyuu wanni nuyi dubbataa jirru waan kijibaan fakkeenyaan tolchan otoo hin ta'in waan Oromoon uumaa fi uumama keessatti argee seera waaqarraa ka'ee ittiin ijaarrateedha malee waan hin fakkaatti ta'innaa laatiidhaan tolchanii miti. Kan yoonnaa ammas isin agarsiisaa deemnee horiin Oromoon horatu inniyyuu bakka lamatti ba'a. Horiin Oromoon horatu bakka lamatti ba'a. Gammi tokko deebi'ee bakka sadiitti ba'a. Gammi tokko immoo deebi'ee bakka lamatti ba'a. Inni gararraa kuni qeensa horii qeensaa yookiin immoo iddoo biraatti horii qeencaa kan jedhani. Horiin qeencaa hoolaan horii qeencaati. Re'een horii qeencaati. Loon horii qeencaati. Kanaaf immoo horii kottee. Horiin kottee bakka lamatti baati. Harreedhaa fi farda. Gaangoon seeraan qabdu farda jalaan bishaan dhugdi. Kanaaf yoon islaa'u isinitti himaa oolee innuma deemaa wanni nadha namaarraa qabee hamni wanni Oromoon itti buluu hundumtuu yayyaba shaniin buufame. Walaabu keessaa bahee walaabu bishaan gubbaaf bishaan goodaatu walitti walaabu jedhamee achi keessaa kan bahe yayyaba shananiin akka inni itti bu'u aadaan inni ittiin tole. As keessaa sabboof goona fuutanii sabboof goona as keessatti nu agarsiifnu kuni deebi'ee bakka lamatti ba'a. Tokko sabboo tokko goona. Goona deebi'ee sabboo bakka sadiitti bahee karrayyuudhaa fi maxxarruuf digaluu ta'ee goona immoo deebi'ee bakka lamatti harooressaa fulleelle ta'a. Gosi namaas akkuma kana seera yaayyaa shananiitiin yayyabamte. Aadaan Oromoo akkana jirti. Seerri Oromoos namni tokko yoo balleessaa balleessee
adabbiin isaa inni xinnaan adabbii wallaadha jedhamudha. Namichi kophaa baasuu hin dandeenye jechaadha. Kun sadan yoo kana caalee seerri isaa gaaddisa aadaatii bahee gaaddisa seenaas seera. Maal jennaani seerumti kun iyyuu bakka lamatti bahee gami tokko gaaddisa aadaa ta'ee gami tokko immoo gaaddisa seeraa ta'a. Gaaddisi aadaa bakka sadiitti baata. Gaaddisa wallaalaa, gaaddisa gatiitii fi gaaddisa karraamataati. Yoo kana ol bahee seera gaaddisa seeraa ta'ee qakee ta'a. Qakeen kunuu akka lama jiru. Qakee nama jiruuf qakee nama du'ee taati. Yoo qakee ol darbe inni lammataa hamaaf mudaan murtii ta'a. Hamaa mudaan murtii jechaan ajjeechaa jechaan. Balleessaan isaa wanni ittiin adabamu. Wanni isin barbaadan yayyaba shanan kana keessaa bahu hin jiru jechaan. Amma waan yayyaba shanan kanaan uume hunduma isaa immoo guyyuma tokkotti yookiin guyyuma lama sadiitti guyya shanitti uumne. Wanni inni uume kana keessaa waan guyyaa tokkotti fudhatee waan 11tu jira. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ayyaanni takkaan takkeedhaan yaatutu jira. Kan inni ittiin waan isin argitan kana hundumaa uumu. Takkaan takkeen kuni 11. Ayyaana lama lamaan yaa'utu jira. Ayyaanni lama lamaan yaa'u ayyaana 5tu jira. 5 kuni 5 si'a 2 jechaadha. Meeqa kun? 10. Ayyaanni immoo 3 hin yaadu. Salbaan 8, garba 8 kan jedhamtu jira. Ayyaanni 3 hin yaadu immoo ayyaana 2tu jira. Meeqa kun? 6. 11 fi 10 fi 6 yoo walitti makannee qabu 27. Ayyaanni Oromoo lakkaa'u ayyaana 27 lumaasaa gidaadaa salbaan duraa salbaan bal'aa salbaan dullacha jedhanii hamma 27tti kan lakkaa'anii warra kan inni uffitanii hoggaan uffitan na dhaaba. Wanni nurra jiru beekumsa jechaan namni iyyuu waanuma beeku fakkaata. Waan beeku fakkaata. Wanni nuyi beeknu Oromummaa sanaa hiiki moo waan gara biraa qabeenyaa abbaan karuma argetti nu uffataa akka loonii ilmee keenya kanatti guddisaa jirraayi Oromummaatti guddisaa jirraayi jennee akka of gaafannuufi. Eega wanni hundumtuu yayyabishee kanaan buuti taate waan 5 kanaan buuti eega taate gadaan Oromoos lubisaa 5 kanaan bu'a. Ijoolleen guddisanii gammeen dabballee kuuji raabi xixiqqaan raabi gurguddaan gadaan nuyi jennu kun innis 5 kanaan yayyabame. Gadaan nuyi har'a jennu kun akkanatti yayyabame. Seeruma an amma isinitti agarsiise kanaan yayyabame. Waggaa 8 wal jalaa siiqa. Inni immoo ofii 5.
gadaan kuni yoo gadaan sabboogona yookiin gadaan maccaatuu lama yookiin gadaan siikoo mandoo yookiin gadaan ituu humbanna yookiin raayyaa aseebo gadaan isaa hoggaa yayyabamu gadaan isaa hoggaa yayyabamu a ba ca da a ta'e no akkana ta'ee shanan kanaan yayyabama shanan kana keessa akkan kanaan dura isinitti himee waan torbatu keessa deebi wanni torban kun deebi'ee inniyyuu waa shan tokko lama sadi afur shan jaha torba amma yoo asirratti ilaaltanii waan torba isinitti fakkaata yoo hubattanii ilaaltanii immoo wanni torba asirraa isinitti mul'atu kun waan shan akkamitti waan shan ta'a asii ka'ee hamma asiitti waggaa saddeettan tokko asii hamma asiitti waggaa saddeettan tokko asii ka'ee hamma asiitti waggaa saddeettan tokko asii hamma asiitti waggaa saddeettan tokko kunis akkuma san amma warra gidduu jiru kan tokko lama sadii afur yoo shan miti wanni torba isinitti fakkaatu kun inni torba miti shan jechuu amma kana yoonna asii ka'ee hamma asitti deebi'utti asii ka'ee hamma asitti kun saddeet yoo ta'e kun saddeet waggaa meeqa kun 40 gadaa oromoon lakkaa'u yoo gula buunee lakkoofne kana eega torba jennee asitti deebinee tokko lama sadii afur shan jaha torba tokko jenna deebinee ammas lama sadii afur shan jaha maal godhaa jirra torban inni dura baa jalatti mare kun hammanni baa jalatti deebi'utti naannessina kuni torba saddeet tokko lama sadii afur shan jaha tokko no torba tokko lama sadii afur shan jaha torba tokko lama sadii afur shan jaha torba amma baa jalatti deebi'e inni baa jalatti deebi'e kuni yoo asii kaafnee lafa aansine kaanee lakkoofne tokko lama sadii afur shan jaha torba saddeet saglee soorratti deebi'e waggaa afurtamaan mareetu afurtama si'a sagal irratti maree deebi'e inni oromoon sagliitu maree jedhu kana mara saglii jechaan kana yoo amma kuni asii kun yonna waggaa 40 ta'e salgan kun waggaa meeqa ta'a 40 si'a sagal jechaadha miti sagal si'a afur soddomii jaha miti waggaa 360 gadaan tokko maree dhuma gadaan hin jaatame jedhama yayyabamee kan inni deebi'ee hobba'u 360 wanni baay'ee nama dinqu guyyaan oromoon waggaa tokko keessa jira jedhee lakkaa'u guyyaa 360 akka kan faranjii kanaa 365 miti kan oromoon lakkaa'u 360 lakkaa'u kanaaf iyyuu reeshoon guyyaa waggaa tokko keessa jiru gadaa
jaatama tokko keessa jiru gidduu jiru 1 to 1 warri dhiiraa kanatti tolfate kan ijoollee itti guddifatan kan namoonni baay'een ni argitaniitu isin ijoolleen warri baratanii walaabu jecha አንዱ ውሃ ነበረ ከዛ ውሃ ውስጥ መጥቶና ከብቶቻቸውን ነድቶ እንደዚህ እንጀራን ኩሊጣ አዳን ኦሮሞ ከነፈካቲ አከን ስለዚህ አገርሲሴ ቢሻን ወላቡ ኩን በከሰዲ ትባሃ isinin jedhee tokko lama sadii tokko lama isinin jedhe kuni dubbii isinii gabaabsuudhaaf waaqayyo isa yayyaba shan buuse kana uumaa isaa kan inni uumee fixe guyyaa 27tti isinin jedhe guyyaa 27ffaa irratti baatii bittootessaa guyyaa bitaa qaraa bishaan goodaa kana keessa namni dhiiraa dubartummaa akka har'a jedhan kan nama jechaan afaan oromootti dhiiras miti dubartiis miti kan if ala fedhiin qabne jechaan nama jechaan eenyutu ala kana jira yoo jedhan dubartiis yoo ta'e dhiiras yoo ta'e namatti jira jedhu malee oromoon nama jedha malee nama dubartii jira nama dhiira jira sun booddee horo kan jedhamu gaafa guyyaa 27ffaa horo bishaan goodaa kana keessaa bahe ogaa bahuu inni namuma tokko milluu waaqaatiin bakka lamatti addaan bahe gamni tokko dhiira ta'ee gamni tokko akka har'a argitan dhalaa ta'e akki oromoon itti uumaallee ijoollee isaa barsiisu kana fakkaatti amma kan keenya isa lafee tokko keessaa fuudhee akkanatti tolchee akkana dhonnoone jedhan hin qabu milluma waaqaatiin bakka lamatti bahee kuni xiqqaadha kuni guddaadhaan hin jiru lachuuyyuu wal qixxee isa bitaatu dubartii ta'e isa mirgaatu dhiira ta'e illee hin qabu hin beekan waan waaqa duwwaan beekudha wanni sun kanaafiyyuu kun deemee gaa amma waggaan amma keessa jirru waggaa haaraadha oromoon barallee akka inni itti lakkaa'u kana fakkaatti yoo kan jaatamni tokko waggaa 360 jenne hamma har'aatti oromoon 60 meeqatu darba jedhee yaada 68 dabarsinee sagleessoo keessa jirraa jedhe 68 dabarsine jechaan waggaa 360 si'a 8 jechaan kuni saddeesiya jaha afurtamii saddeesiya sadii 28 kana jechaan gadaan oromoo eega lakkaa'amuu calqabde ka gadaa bidir dabalatin maal gadaa bidir dhoqqee jechaan guyyaa gadaan waggaa 5 martee waggaa 8 deemtutu ture inni ammaa garuu gadaan yayyabishee 5 taatee waggaan 8 eega inni maru kun yayyabamee waggaa 2880 kan oromoon sammuudhaan beeku kanaafiyyuu inni kijibdoonni kaleessa loon oofanii dhufan jedhanii kana wajji waliin fakkaatu
Egaa dubbii isinitti dheeresseedha isin waan gara biraattis darbuu qabdu wannan isin agarsiisuu barbaade Oromummaa jechaan yoo kanatti ijoollee guddifneedha yoo beekuma Oromoo namatti taasisu kanatti ijoollee guddifneedha beekumsi akka lamatu jira beekumsi kun isa itti guddatanii ilmee itti guddisanii beekumsi inni tokko immoo isa kana kan ittiin nama kaagatanii isuma beekan kana waan ittiin nama wallaachisanii inni sun falfala jedhama waan beekan wallaaluu jedhama kanaafiyyuu dubbii isinitti dheeressu wantichi dheeraadha waan guyyaa tokkotti dhumu miti asuma irratti isinii dhaaba fayyadaa. wannan hubachuu qabnu Oromoon ijaaramuun waan guddaa akka ta'e yoomii jalqabee beeke waggaa 2880 durayyuu Oromoon ijaaramuun murteessaa ta'uu isaa beekamati.